du'a jiraachisa mawwala raabane sagaleni sagaleni erga samii utubee isaan maaltu taane sagaleni sagaleni Ente kamono je video ay malakatachu lolo. Ente mudi innafane. Mudi muchurro to parra madajir tu bento ni to. Video ay lale debra bas gabe. Nakir khade tu nana kila khane khase. Yaar ki na yesus ko Mari nega pura bas gabe turki bi kumal gallasa. Nuti saja ngecerrahi cakka keessa jentanii faarfannaadhaan harma wal qabatanii muudii kan biraadhe warmaabbii keessa galtanii faarfannaadhaan viidiyoo hojjattu hin ta'u kun namatti hirkadhee kufnaan harki kee lafaa dhagaase isin hin qaabu otoo kufuu miti otoo falaxamtee harki lafaa si kaasu hin jiru muudiin keessan akkanatti qaxxalataan banaa cireebu hin ta'u irra dibaa dhiisaa Hilliku Ara hilliku kana maneef kan cuuphame hin fayya kan hin amanneef kan cuuphamne garuu ara hilliku hin faradama Wangeela Maarqos boqonnaa 16 hilliku 16 gubbaarra hilliku ara hilliku Gurbaan kun macaafa qulqulluun dubbifadhaan an jeeqin jennaa dideetu mana jeeqamiti qoyimee waanumani dideetu mana jeequu waanumani dideetu mana rabbashuuf dhaqeetu man gaafadhaa maal ijoollee mucaan maal ta'e kana maaltu sababe meema Nayyamini nan jeeqinii taa'ee tan macaafa qulqulluu dubbifadhaa yeroo si wajjin taa'ee kompiitaraa fi moobaayilii goroggoro hin qabu lammata akka na yaamne jedhee sitti nimne mee maalumaaf na yaamte ammaati mucaannan Lakkii kaamoo illee kuuti yakaaye haarii mataa sin koriniiti inni si yaamee fi akkaati na wajjin teechee kompiitaraa fi moobaayila goroggortuu miti inni si yaamee jechuudha viidiyoo dhuma nani TikTok irratti posti godhe tokko akka naa laaltu jedhee tanani viidiyichi akkatti ofitti nama hawwaatu akkatti inni nama kofalchiisu isuma naaf laalta jedhee tanani ishii Hillikuu kiyya Silaati waan tolu hin hojjettu viidiyoo dhaloota barsiisuun hojjettu viidiyoo dhaloota kuffisu malee mee waan hundumaaf iyyuu mee na laalamee mee natti agarsiisime Akkas miti Hillikuu kiyya viidiyoo nan hojjedhe viidiyoo nama bohaarsuudha kan dhaloota balleessutu hin taane kan dhaloota bashannansiisu jechuudha ani koo isinuma fataa gochuudha fani malee inni nani viidiyoo kana gadi dhiise koo waan biraate miti kanumaaf iyyuu atis ittiin bohaarta ishii Hillikuu mee haa ta'u kaa waan hundumaaf iyyuu mee natti agarsiisi No Yookiin bareedaa miti jedhi kaa maaliif nyaara gortee dhaabattaa maaloo Hillikuu kanatti mikaa maaliif naarsi taama'u Haay inni nani callisee dhaabadheef hojii kee kanan tuun baay'ee isaan haa ajaa'ibee beektaa yoo jettoo maaloo dhakaamma kun maaloo jechaatiin jirtaa maaloo dharee waan an balleesseen qababoo maanni Eeyyini waan balleessite qabda viidiyoo nati hojjettee posti goote kan dhaloota mataadhaan dhaabu malee kan dhalootaaf galaa ta'u miti maal taate mucaa Lakkiin Hillikuu akkaatitti yaaddu kanaa miti viidiyoo sanikko uummata haa bohaarsu uummata haa bashannansiisuufan qoosaaf hojjedhe akkaatitti yaaddu kanaa miti maal taate Hillikuu qaldii dafan hojjedhe qoosafan hojjedhe naan jedhaay qaldii fi albaatitu mana balleessa jedha Oromoo yoo mammaaku viidiyoo ati gadhiiste kan akkoo addunyaa irratti gadi dhiiste beekaan hin ilaalaa wallaalaan hin ilaalaa guddaan hin ilaalaa xiqqaan hin ilaalaa jechuudha viidiyoo akkanattiin dhaloota mancaaseetiin balleessu kana maal jetteetiin gadi dhiista sammuun keeyyuu akkamitti yaadame yoo maal jettu mee viidiyoo kanaan gadi dhiistu mee kanuma duwwaanatti
Haboo illuku dubbinatti hin baasin kaa nagaa bakka na dhiisi bakka deemi bakka na bira maaliif tanuuf itti si yaabe moo deemi bakka na bira. Isumaaniyyuu mi'aati maqaadhaaf kiristaana miti garuu. Bannee na nyaattee bucheen isumaaniyyuu ati kiristaana jedheetiin na gaafataayi. Isumaaniyyuu jechuudha kiristaana keessaa ani kiristaana orijinaalii isaati. Forjidii isaa otoo hin taane orijinaalii isaa qulqulluu isaa kan makaa hin qabne jechuudha. Maal taate hilliku warra moo maaliif na gubdaa guyyaadhumaan. Viidiyoo akkanatti dhaloota mataadhaan dhaab hojjeteetiin isaaniyyuu ani kiristaana naan jedha. Kiristaanni kana hojjeta. Haboo illiku nan qorin bakka na biraa deemi poolisiin maal hojjete haa nyaatu bakka na biraa deemi bakka isin barbaadu deemi. Isaaniyyuu hin dubbataayi afaan qabaayi kan akka keetii kanadha maqaa wangeelaa kan arrabsiisu kan akka keetii kanadha maqaa kiristaanaa kan arrabsiisu kan akka keetii kanadha maqaa waldaa kiristaanaa kan arrabsiisu kan salphisu kan sagalee waaqayyoo ararratti salphisiisatiin jiru kan akka keetii kanadha shi dhaloota hamaan nana kan akka keetii kanadha shi. Maal immoo ijoollee guyyaan irraa kun maal ta'e immoo illikuun irra jiru gaangeessa kaallaa kuttee nan ofittuu gabaabsiteedhan otoo nan ofitti si yaamuu baadde amma wayina gugubdaa mee amma maalan balleesse maal godhe naan jetta maaloo na biraa deemi mee illikuu maal taate. Na biraa deemi naan jedhaa isaaniyyuu viidiyoon ati hojjette gimmaashni isaa sirbadha gimmaashni isaa immoo qoosa nama salphachiisu qoosa aadaallee cabsu qoosa safuu cabsudha viidiyoon ati hojjette gimmaashni isaa immoo faarfannaadha waliin makaa jechuudha. Amma maal jetteeti viidiyoo akka kanaatiin posti gootame amma warri waaqayyoon hin beekne viidiyoo kee kana yoo ilaalan amma maal jedhume amma lakkaa pheenxenis sirbiti lakkaa pheenxenis hin qosti jedhaniitiin uummata miliyoona meeqatuun akka isaan gara gooftaa hin dhufnetti danqaa itti taabeetta ammaati viidiyoon ati hojjette sun jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha. Viidiyoo gadhiisuu keetiin dura jechuudha. Viidiyoon kun waaqayyoo hin gammachiisaa jettee itti yaaduu qabda. Viidiyoon ani gadi dhiisu kuni dhaloota gammachiisuu danda'a jetteetiin itti yaaduu qabda. Waan kiristaanummaarraa eeggamudha. Viidiyoon ani hojjechaatii jiru kun an kiristaanummaarraa ani ijoollee gooftaa irraa eeggamudha jetteetiin itti yaaduu qabda jalqaba jechuudha sammuudhaan. Sababbiin isaa nuti kiristaana gaafa ofiin jennu nuti ijoollee waaqayyoo jechuudha. Ijoollee waaqayyoo guyyaa guyyaatti maal hojjechaatiin oolume waan qajeelaa moo waan hamaadha jedhiitii itti yaaduu qabda sammuu koo keessatti. Ijoollee waaqayyoo waan nama gammachiisu waan namatti tolu waan waaqayyoo gammachiisu hojjetu malee wanta cigaasisaa wanta dhaloota kuffisuu danda'u kana hin hojjetanii jechuudha. Kanaafani yaa obboleessa kiyya inni nan siif dhaamu natti hin aariin dhugaa jirtu sitti ma jedhee tanani yaa mucaan nana maaloo. Bakka dhugaadha balleechira hillikuu dhiifama naaf godhi baay'een balleesse maaloo dhiifama naaf godhi bakka hedduun balleesse. Ayi yaa obboleessa koo anillee yoon dhiifama siif godhees yoo siif godhuu baadhes umaa bu'aa siif hin buusu waaqayyo dhiifama siif haa godhu waaqayyos akka dhiifama siif godhuuf siifin karadha waan ta'eef jechuudha. Adaraa yaa obboleessa kiyya lammata deebiseetiin waan dhaloota dogongorsiisu kamiyyuu hin hojjetin jechuudha. Ani sii jedhee tananii malee yaa obboleessa kiyya. Kanaafiyyuu yeroo kamittiyyuu waan hojjettu hundumayyuu ijoollee waaqayyoo fakkaadhutti hojjedhu jechuudha. Sababbiin isaa immoo namni waanuma facaafate hammata. Namni kamiyyuu boqqolloo facaafatee qamadii kan hammatu hin jiru jechuudha. Yaraas facaafatee waan gaarii kan hammatu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu yaa obboleessa kiyya bakka hundumatti waan gaarii facaafadhuuti galmee jireenyaa kee irratti galmee seenaa kee irratti waan gaarii galmeeffadhuuti dabarsi biyya lafaa kanarratti ishii tana siidhaama adaraa yaa obboleessa koo.